Teenash taayeen jedhamas Finfinneerraati kan inni dhugaa bahu. Maal sii godhe mee Waaqayyo maal dhugaa ba'uu barbaadde hordoftoota TV baay'inaatiin maal dhugaa ba'uu barbaadde akkasumas Waaqayyo sii godhe kana? Mucaa kootu dhukkubfatee ture yeroo darbe gimboota 19 keessa jechuudha. Gimboota 19 dhukkubfatee. Mana kiimii hundumaatti iyyuu geessee akkaasaa hundiis kaasnee dheerii isaa kanarratti bishaan iddoo sadiitti kuufamee jirallee nuun jedhanii turanii. Achuma ciisee mucaan koo waldaa ifa fayyinaatti utuu nageessite himaanan fayyanaan jedha yeroo maciisee ilaalutti. Mucaan kee kun mucaa waggaa meeqaa ta'a? Mucaa waggaa 10dha. Mucaa waggaa 10 dheerii isaa irratti iddoo sadii bishaan kuusee jira jedhan. Bishaan kuusee jira jedhanii midhaan hin nyaatu bishaan hin dhugu yoo midhaan afaan hin qabellee oluma deebisaa eegi midhaan qammasee bishaan qammasee guyyaa 5. Guyyaa 5 fixee jechuudha. Guyyaa 5 fixee galgala gaafa gimboota 19 bakka hin du'e bakka hin du'edhame sa'aatii tokkotti du'e. Amma sa'aatii 7tti nan isaa wanti tokkollee hin tanqasaaqasu waan tokko hin jedhu sa'aatii 7tti kan lubbuun itti deebi'e mucaa kootti. Dhannaachi ta'ee gaafa gimboota 20 gastaawusii ijoollee achi kiyaa tajaajila itti isaanitti bilbilennaan silkinaa kaasanii iddoon jira rakkoon hin jiru kottu naan jedhanii nan dhufe. Gaafa dhufee achi ga'ee jedhu gallee siree qabannee akkasuma nuyi gattaa jedhu akaayii tokkoon baadhee jira. Akaayii kanan sii kennaa jedhennaan naa kenni nan nyaadhaatii naan jedhee an amanuu nan dadhabe bukkeema jiraadhee amanuu nan dadhabe. Akkuma dhuftee gastaawusii seenteenitti duraan kan hin nyaanne guyyaa 5 kan fixe kana waan nyaataa akaayii kana naa kenni siin jedhu. Eeyyee bakka guyyaa 5 fixe achuma ol gallee ani wayyaaf irraa boorsaa lafan kaawwanne inni siree marra akkas ol jedhee taa'ee akaayii naa kenni nan nyaadhaa nan jedhe. Kennee seenaan nyaatee Waaqayyoof galatu amma immoo xinnoo ture wanta nyaataa si bitaati nyaattaa biddeen nyaattaa jennaan nan nyaadhan mana wanta kana alatti hundumaa nan nyaadha naan jedhe dhaqee nyaata bitee fi nyaata nyaatee deebinee dhufnee ammas hin ciisne ciisee tu achumarra ciisnee jirru siree qabannee tu ciisnee jirru galgala namni Waaqayyoo inni fayyadanii isaaniin eegaa turre isaanis sunu biran gadi irra fi mucaan. Baay'ee irra guddaa tokkotu qabee irra fee gaafa isaan dhufanii jedhanii kaasuuf illee naanii dhiise obboleetti nagaan isiniif haa ta'u jedhanii naa ka'uu didee irribarraan baay'ee irra guddaa tokko keessa ture afaanuma isaatti dibata naa dibanii mucaan kee biliisaa dhugaa ba'umsaaf dhuftanaan jedhaniitu ba'anii sekondii tokko nu biran turre isaan. Eegasiiti mucaan koo Waaqayyoof galanna ta'u amma ammaa ihee mataa bowwuu hin qabu gooftaa Yesuusiin galanni naaf haa ta'u. Isinis Waaqayyoon naa galateeffadhaan isiniin jedha gaafa waldaan banamu immoo mucaa koo fudhadhee dhufeen saba Waaqayyoo dura dhaabbadhee dhugaa ba'a. Maal jedheef manni yaalaa furmaata maal isinii kaa'e? Opereeshinii goona jedhee moo calluma inni akka itti wallaan isiniin jedhe? Opereeshinii godhamuu dhiisuus danda'a. Deebii akka takataattala amanuun jedhan isaan. Ani immoo kana gidduutti dhiisee gara mana Waaqayyoo dhufe. Waaqayyo immoo deebii koo dachaanaa deebisee Waaqayyoof galanna ta'u. Mee Waaqayyo isa sii fayyise kanaa maal jetta? Waaqayyoo fi galanni guddaan haa ta'u ani wanti jechillee natti waanuma jedhee deebisullee baay'ee intinaadha. Waaqayyoof galanni guddaan naaf haa ta'u warra TV ifa fayyinaa ilaalaa jiran hundumtu Waaqayyoon akkanaa galateeffatan hin barbaada. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Namoota kana ilaalaniif maal jetta amma? Isa utuun hin jedhin dura ammas dhugaa ba'umsa tokkollee hin qaba. Zayitii dibataa fideetan dhufe bitadheen dhufe achiiti jechuudha. Yeroon fidee dhufutti haadha manaa obboleessa kootii tokkotu jira. Qodaatti qannasiin alaa nan qannasee kenneefii ture. Deengaddaa feesteeshiniis yeroo dhugaa baatu dhugaa Waaqayyooti kun hojii Waaqayyooti adaraa ittiin natti himtee turte. Dubartiin tokko ortodoksiidha ollaa isheetiiti. Qabdee hojiillee dhiistee gara ji'a tokko wayii turteetti. Gara hojii kanas dhaquu dadhabdee mana wageeshaa minaamis dhaqxee fayyuu hin dandeenye hin dhabde dhaphee ishee kanarratu cabeen cabadha. Innaa achiiti dibata kanaa qoyimee erteetii manatti waamteetu dibata kana fuuteetti dibdii fi nama ji'a tokko hojii dhiisee hojiitti bahuu dadhabee mana taa'uu ganama kaatee hojii ishee galtee fayyitee jechuudha. Ammuma itti dibdee borii isaa hojii dhatte?
galgala dibattee ganama sakaatee hojii dhattee ammas haadha manaamti obboleessa kooti tokko galgala garaa ciniinnaatiin duutee lafa gangalattee garaana ciniina ittee isheenis dibnee dibata kanarraan fayyitee waaqayyo hojii guddaa hojjetaa jira. Waaqayyoof galanna ta'u warri dhukkubsatanii sirreerra ciisanii mana kiimitti ofuma birrii isaanii fixanii dadhabbii guddaa dadhabanii dadhabbii tokko malee kaffaltii tokko malee mana waaqayyoo yoo dhaqanii waaqayyo deebii kennaa waaqayyo hin fayyisaa nana manaa waaqayyo fayyisaadha.